بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتو تجالتمتو تردفتو تآمو فري فاميلي بجراتنين سنين جدا وري حارة وتاتماتي تا كان مو ماتي تا لايك شير كومنتي هذا بريدانو كنن سنين جدا إجا بليان كيار أكو يسمى نتدو فيدا جبابسي أما دند أما تيتو كونين سنين أجرسي سنين جدا aga dhumaatitti nafaana turaa siniin jedha. Egaa isaan dhufan obboleeyyan kooti sistarii fi biraazarii siniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanaaf yoo rabbi naa laaffisee akka ajaa'ibaatittiin eeguu qaba jedheetiniin shunkurtii asitti qopheeffadhe foonis waanuma gabaabaa bite foon widdidha akkasuma nama gumnaati wanna jedhaa miire. Hin sodaachisa garuu naannoo irratti binne jechuudha. Bittaan hin sodaachisa. Shunkurtii qopheeffadhee asitti immoo daakaa jira. Haguma danda'e tokko isin waraaba. Kaan ulfaata namni tokkichi hojjetuu fi waraabu fi maal jechuun warra rabbi laaffise fan ijoollee akkasitti nyaata dalaganii waa hunda tartiiba waraaban dhugaa isaan dinqisiifadha wallaahi dhadhiin maashaallah. Namaaf wanni hin jedhu jechuudha. Yoo nama isin waraabuu fi kaasatan nama gargaaru yoo qabaatan akkasitti baay'ee tokko laafadha. Garuu immoo ofuma waraabdanii ofuma maal jechuun xiqqoon ulfaata. Waan akka saniitiin isiniin jedha maashinni kun maashaallah bareedaadha warri qabdanii mootiyyoo isin yaabulu kan qabne bitadha itti fayyadaman biratti isin argama isiniin jedha. Istoofii kan ammoo isinitti agarsiisee jira yeroon kun garuu guyyaadha duraan guyyaan hojjetu istoofiin jechuudha. Isumarrattiin hojjeta baay'ee bareeda jechuudha. Isumarrattiin hojjetaa jira asitti immoo timaantimis qopheeffadhee jira isuma shunkurtii daaketti jechuudha. Asitti immoo ashawii jira akkasitti tartiiban kaa viidiyoolleen hin dheerataa isinitti illee dheeressuun barbaanne akkuma dura isiniin jedha immoo nattis akkasitti hin turuun isiniin jedha. Waa tartiiban akkasitti waraabuuf xiqqoo wanni jedha. Garuu osoo eega waraabanii ani nyaata isin barsiisaa hin jiru wama torbee tana isinirraa tureef isinitti himuu yoo taate malee isinuyyuu na barsiisuu dandeettanii waan hundaanuyyuu naa oliiti jechuudha. Warroonni ani itti haasa'u kuni akkasitti ilaala jechuudha. Hunda kennayyuu garuu hojiin nama hundaatu tokkoo miti. Walumaa galatti isin barsiisuuf osoo hin taane waanuma hojjedhe isinitti agarsiisuuf jechuu fedheeti isin bebbeeytota jechuu fedheeti akkasi asiin ga'ee jira obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya yommuutiyyuu yeroon dhufnaan jedhani asitti immoo ruuza istoofima kana irratti hojjedhe jechuudha. Jalaan hin waraabne egaa viidiyoon sanii jechuudha obboleeyyan kiyya yooniin ani haga san tartiibatti deebisee jedhu ifaan hin dhaamte wallaahi dura yeroo isaan seenanillee maal akka qabatanii dhufanillee waa hunda waraabuun hawwii kan kottire garuu biyya kanatti wanni yaadan hundi namaa hin milkaa'u jiruma duniyaa kanarratti namaaf hin milkaa'u jechuudha. Guyyaan kun immoo guyyaa biraati guyyaa lammataati jechuudha ganama marqe isallee ilaaltan jedheetumaan waan diqqoo waraabe jechuudha. Akkasi warri biyya alaa kun marqa dagattamu akkamii siniin jedha marquu fi nyaachuullee garuu yeroo achi dhufan uumaa namaatti waan hin jedhu yoo xiqqoo jedhan immoo iyyuu waan asii hundaayyuu namni hin hawwa jechuudha. Akkasi ho'iteen diqqoodha waan taateef ani manda jamarratti marqee siniin jedha. Sonsomni hin jiru garuu immoo iyyuu yoo sonsoma dhagaa biyya keenyaa isanis dhaban asitti bolookeetuma walitti qabanii itti marqatanii iyyaaddaa'inaa isiniin jedha. Dhagallee immoo hin jiraa hin dhufallee egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata. Yoo hanqinni silaan dhabamu ani yeroo hundaayyuu akka hanqinni ilma namaatirraa hanqinni hin dhabamu hanqinni yoo jiraate kana sirreeffadhu naan jettanii yookaan immoo yoo yaada qeeqallee yoo qabaattan yaada keessan naa kennaa isiniin jedha. Marqa akkanatti marqanii anu waan irraanfadhe obse'a ijoolleetu na waraabe miila na waraabnaniin akkas godhan isiniin jedha. Walumaa galatti afoon yeroo nyaatan isinittiin agarsiifni amma immoo obboleessa kiyya qabadhe samoonii kana obboleeyyan kiyya wallaahi manuma kiraa soquuf bitaa mirga deemaa jira jechuudha. Yeroo ani biyyaan baatii dhufutti naannoon keenya kun diddiigama jira waan ta'eef yeroo saniin hojiitti hin baane mana taa'uun immoo dhugaa nama dabbara. Warroonni biyya alaatirraa dhufaa jirtan osoo waa suuqii diqqishuu wayillee taatu
waa haga waa godhatanitti galuu baattanii dasna jedha waan dalayda wahii maalifu hin dandeenyu nuti amma warri akkasitti dalagaa barate ani dhugaa yoo nama rabbiin laaffiseef taate malee osoo mana taa'u osoo ofumaa kiyyaaniin of dadhaba jechuudha. Mana hedduu laalaa oolle kophaa kiyyattis mana hedduu laalaa oolee isaa wajjin illee laalee jechuudha. Ka xiqqoo karatti as siquu dhiphaadha diqqishuudha jechuudha. Agasii yoo madardaraa keenya gatana hafa jedhaanii jira sitti hin allee waan ta'eef xiqqoo osoo saffima ta'eef deemaa oolee akka rabbi na milkeessu du'aayi naa godhaa isiniin jedha. Allahu akbar isa hawwiin kiyya inshallah meeshaa akkanaa galchuudha. Moo kunoo kiyya garuun beeku ta mul'ataa jirtu tuni siistariitii yaadii isaa isin dura gaafa eebba quraana isillee viidiyoo gadhiisee jira. In argitan yoo warri laala warri laaltan immoo asuma nuyyuu kinoo isillee qabadhe dhufeen isiniin jedha. Egaa meeshaalee kana keessa dhugaa obboleeyyan kiyya yeroo ammaa kanatti ani osoo waan addaa wayii qabadhee as ba'e natti tola ture wallahi. Maaliifuu nama biyyaa dhufes tahee nama biyya alaatirraa dhufes tahee ka biyya keessaa jirullee meeshaa isinii binnaa meeshaa bitadhaa waan akkasii jedha waan ta'eef waan tokko hojjanna wal fakkaatee waan ta'eef nama dabbara jechuun wallahi ani osoo naa taate waan addaa wayii hojjechuun fedha jechuudha. Kanammoo iyyuu warri hayxiteessan na bira jirtu nama haqa keessan guutuu eegee jechuudha. Ofiis isinis osoo hin miinnetti bakkaan isinii ga'u na haa taasisu. Akkasin isiniin jedha. Mana mootiyyuu jechuudha haga tokko argadhee jira akka rabbi ka kayrii naa godhu du'aayii naa godhaa isiniin jedha. Akkasumallee maal hordoftoota kiyya keessa yaada yoo naa kennitan maal ta'ani meeshaa akkana banuuf fedhii qaba. Isin immoo tuyyuu waan biraa yaada yoo qabaattan mee naa kennan isiniin jedha. Namni gariin mana nyaatatu irra bu'aa qaba jedha. Namni gariin immoo waan biraatitu waan akka hojii mataa hojiilee biraa hojii kanatu bu'aa qaba jedha. Garuu ka bu'aa qabu waan ittiin nama tarrabsiisu rabbumatu beekaa hireen namallee waan irra jirtu namni ofiif hin beeku rabbuma beeka jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaan kun hedduu takka bareedadha. Siinii annu alaabaa Oromootiin jechuudha. Adda bilisummaa akkasitti hedduu takkan tola hedduu takkan bareeda. As keessa lallaalladhaa mina wajjin lallaalan isiniin jedha dhugaa na baay'ee natti tolee jira. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa har'ammoo tuyyuu isinirraa badee jira deebi'ummaafiin kana qabadhee dhufee hojiin torbee kana keessa keessummaa qaba. Kanuma kanaaf kalaas waan isinirraa badeefiin ka viidiyoo durallee isin agarsiisuu ture. Akkasin isiniin jedha. Yoonin namoota akkaataa hundaa barate taate malee wal afoo oofuun hin ulfaata wanno keessumaa isinitti himuuf osoo hin taanetti nama magaalaa jiru amma yoo namni dhufe waa hojjettanii akkasuma kalaas san dhiistanii silkii waraabuu fi waa hojjetuu fi viidiyoo gadhiisuun xiqqoo das nama hin jedhu kanumaaf isiniin jedha. Akkasii egaa obboleeyyan kiyya warra biyya namaa jiru rabbiin nagaan isin haa galchuu kaas jirtan immoo asumatti bultii isinii haa baasuu isiniin jedha. Meeshaan kun immoo hedduu takka babbareeda waan babbareedatu as keessa jira waan as keessa garuu kaameraan ifaan akka tokko ta'a kaamera osoo hin taane ifa machi ifutu xiqqoo qulqullina hin qabu addaatee hin ifu jechuudha. Meeshaa hin bifti isaa azraqiidha jechuudha. Akkanatti dimiziz jedha jechuudha. Waan akka kanaati obboleeyyan kiyya egaa viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Galatooma warri xumura jalqabarraa kaatanii gammaatitti nafaana turtaniin isiniin jedha. Warri maatii haarawaa ta'aa jirtanillee ulfaadha. Warri ganaa naa taatanillee koottaa maatii keenya tahaa mana keenya tahaa nutti dabalamaan isiniin jedha. Mana kanatti dabalamaa animmoo markajiin tun hedduu akkanatti tolte jechuudha. Dhugatti wanni biyya alaa jiru wanni hin jirre takka hin jiru jechuun markajii tana achitti dhaalee hawwaa tureeroo keessummaan jirtu qofa buna dhaabanii eega keessan ittiin fidan jechuudha. Alhamdulillah wanni fedheellee yoo dhabame yoo jiraate gaafa argatan bitatanii das namadha. Wanti achi jiru wanti as hin jirre homtuu hin jiran jechuu qofaaf hin jedhe kaasata meeshaan biyya keenyaa kan asitti argamu wanti akkuma achiititti jechuudha. Immaa achidha waan feetanii wal fakkeeffatuu dandeettan jechuudha. Firaashas tahee arabiyaa majilisii tahee soofas tahee farsha isa fakkaatu eegas illee sufra isa fakkaatu eegas illee mootiyyuu uffata rakabootii ka isa fakkaatu waa hundaayyuu hojjechiifatus hin dandeettan akkasuma mootiyyuu ka hojjetames bitachuu hin dandeettanii isiniin jedha.
kana fakkaata egaa viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe obboleeyyan kiyya egaa viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.